Ishee akka mooltanii nagaan koo isin akka qabu isiniin jecha akkuma beekamu kanaan dura sooftiweeriiwwan adda addaa wal barsiisaa akka jiru akkasumas immoo dabalataan yeroo qabannee sooftiweerii garaagaraa akka isin biraan geenyu yeroo garaagaraatti yaada isin qabsiisaa turreerra. Bifuma kanaan nan abdadhaa haga ammaatti viidiyoo gara 3 tokkollee gad isinii lakkifneerra. Jalqaba sooftiweerii SPSS maal akka ta'e yaada wal qabsiisne isa booda immoo viidiyoo 2 Dr. Amaanuel hojjetanii akka isaan isin biraan gahan abdiin qaba. Dabalataan kanumatti dabaluudhaan immoo guyyaa har'aa sooftiweerii kan biraa kan qorannoo keenya keessatti nu fayyadu istaataa kan jedhamu isin biraan ga'uun barbaada yaada isaa. Kana keessatti sooftiweerii kanaan dura darban keessumaa karaa Dr. Amaanueliin kan isiniif dhiyaataa turaniin sooftiweeriin SPSS kan jedhamu sanaan istaataan kun maal fakkaata? Walitti dhufeenyi isaanii maali? Garaagarummaan isaanii maali? Eessatti nu fayyadu? Kan jedhaman guyyaa har'aa kana qabadee isiniif dhiyaadheera. Bifuma kanaan har'a sooftiweeriin kun akkuma kanaan dura SPSS irratti illee yaada isinii kaasaa turre eessaa argachuu dandeenya? Sooftiweeriin kun maali? Koompitara kamii irratti illee immoo fe'annee itti fayyadamuu dandeenya? Garaagarummaa guddaa inni immoo SPSS wajjin qabu maali kan jedhu yaada gabaabaa har'a qindeeffannee isin biraan ga'uuf jenna. Kanaaf haga wajjin turtan kana akka nu dhaggeeffattan akka nu caqastan sirriitti viidiyoo keenya illee akka hordoftan viidiyoowwan darban immoo sirriitti gadi fageenyaan hubachaa akka dhuftan sababiin isaa irratti hundaa'eeti. Inni kun bu'uura godhannee kan hojjetaa jirru yoo sana kiliirlii hubachaa yoo dhuftan isa kanatti immoo xiqqoo ishee ulfaataa jechuun ulfaatinni isaa dabalaa waan deemuu fi isa sanarraa yoo ka'aa dhuftan inni kun haga ta'e ifa isinii ta'aa deemaa jechaadha. Kanuma irratti hundaa'uudhaan kallattiidhaan akkamittiin daataa qorannoo keenyaa walitti qabannee dhufne akkamittiin fudhannee gara kallattiidhaan sooftiweerii istaataa jedhamu kanatti galchinee qorannoo keenya keessatti itti fayyadamna kan jedhu isin agarsiisuu barbaada. Akkuma jechuu barbaade istaataan kun akkuma SPSS sooftiweerii istaatiksii appilikeeshiniiwwan adda addaa istaatistikaal appilikeeshinii adda addaa of keessatti kan qabatee jiru jechaadha. Yeroo baay'ee istaatistikaal appilikeeshinii jenna. Istaatistikaal appilikeeshinoonni kun maali yoo jenne qorannoo keenya keessatti fakkeenyaaf warruma diskiriptiiv istaatistiksii irraa yookaan kanneen akka miinii, kanneen akka frequency, kanneen akka percentage, kanneen akka fakkeenyaaf t-testii, kanneen akka chi-square wantoonni garaagaraa jiru. Wantoota akkasii kanarra darbii immoo moodeloota adda addaa fakkeenyaaf akkuma Dr. Amaanuel isiniif kaasuu yaade moodeloota fakkeenyaaf kanneen akka qorannoo keessatti impaaktii adda addaa kan ittiin hojjennu fi kanneen kana fakkaatan of keessatti kuusee kan jiruuf achirraa fudhannee qorannoo keenya keessatti fayyadamnee bifa salphaa ta'een daataa keenya describe gochaa, manage gochaa, interpret goonee qorannoo keenya keessatti kan fayyadamnu jechaadha. Kanaaf istaataan kun egaa istaatistikaal appilikeeshiniidhuma. Kanaaf kallattiidhaan gaggabaabsee haala salphaadhaan akkamittiin daataa bifa kuweeshineriitiin haardi kooppiidhaan finne kallattiidhaan akkamittiin gara sooftiweerii kanaatti finna kan jedhu isin agarsiifna. Kanaaf akkana caqastan abdiin qaba. Akka carraa ta'ee an dursee koompitara koo irratti fe'adheen jira. Isinis intarneetii irra galtanii kallattiidhaan koompitara keessa irratti fe'achuu ni dandeessu. Kanaaf amman akka carraa ta'ee baneen jira asirratti yookaan banee illee isin agarsiisuu nan danda'a bifa salphaatiin akka isiniif ifa ta'utti. Amma fakkeenyaaf ani kunoo asirratti fidadhee taskibaarii kora godhadheera. Isa kana salphaatti dabil kilikii yoon godhe naaf banama kunoo akka kanattiin naa mul'atee jira. Haa ta'u malee fuula sooftiweerii kanaas hin barsiisuu fi sooftiweeriin kun fuulota yookaan wiindoo adda addaa qaba. Wiindoowwan adda addaa asirratti mul'atan kun faayidaa mataa mataa isaanii qabu. Asirratti amma inni kun wiindoon bal'aan fuuldura kootti mul'atu kun kan asirraa scroll kan gochaa jiru kun wiindoo iddoo itti hoggaa nuti qorannoo keenya wajjin bu'aan qorannoo keenyaa bifa teebeliitiin bifa gabateetiin qindaa'ee irratti kan dhufee nuuf taa'u. Achirraa fudhannee bifa salphaadhaan qindeessinee gara Microsoft Word keenyaatti fudhannee kan xinxalluuf kan gara akka barbaadetti fakkeenyaaf teesiis kan maastersiisa ta'u kan PhD isaa ta'u sadarkaa digriitti illee barreeffamoota adda addaa hoggaa barreessinu
interpretation kan jennu san xiinxala keenya goonee barreeffama isaa, riippoortii isaa, gabaasa isaa sirriitti kan irraa fudhannee qindeeffannu bu'aa qorannoo keenyaa kan irratti mul'atu isa kana output window kan jennudha jechuudha. Haa ta'u malee kunuu gama harka mirga koo karaa olii kanarratti bakka nama sochoosaa jirtu kanatti immoo kan argamu iddoo itti vaaraabiloonni adda addaa vaaraabila jechuun maal akka ta'e I think yeroo fuulduraattis more ifa isinii goona wantoonni ragaawwan adda addaa nuti irratti fudhannee kan dhumne vaaraabiloonni sun bakka isaan dhufan irra galanidha. Amma isinitti agarsiisa. Yeroo inni galu windoo lamaffaan kanadha. Gara kana gaafa dhufnu immoo qorannoo keenya kana yeroo hojjennu koomaandii adda addaa fayyadamna. Koomaandii maal akka ta'e, sintaaksiin maal akka ta'e isin agarsiifna. Koomaandoonni nuti asitti fayyadamnu kun qorannoo koo bifa kanaan naa baasi. Moodela akkasii fayyadami jennee waggaa fayyadamnu asirratti barreessina. Fakkeenyaaf regressionii haa ta'u, descriptive statistics haa ta'u, moodeloota impact haa ta'u, koomaandii kanatti barreessina. Waggaa barreessinu wanta barreessine sana kallattiidhaan eessanuu kaa'anii iddoo kana bakka koomaandii kan jedhu koomaandii windoo kanarra bakka iddoo kana duu faayilii keenya bakka itti hojjetan kanarra dhufee nu kaa'a jechaadha. Kanaaf inni kun immoo windoo kan biraadha. Windoon kun bakka itti koomaandii keenya barreeffannudha. Inni immoo maal jedha? Koomaandii windoo jedhama jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin kana ilaallee erga yaada kana gaggabaabsee isinii kenneeti. Baay'ee gara fuulduraatti diteelii keessa seenee sooftiweerii kana wajjin isin wal barsiisuuf karoora guddaa qabna. Kanaaf salphaatti daataa fudhattanii dhuftan kweessinerii bifa gaaffiitiin eenyurraa yoo ta'u, haawusoolii kamirraa, qorannoo kamiin haa ta'u, fayyaa keessatti haa ta'u, qonna keessatti haa ta'u, barnoota keessatti haa ta'u, indaastirii kamiin haa ta'u, ragaa fiddanii dhuftan bifa salphaa ta'een keessuma sooftiweeriin kun gara caaluun sooshaal saayinsii keessatti kan itti fayyadamnu waan ta'eef fiddanii kan itti galfattan jechaadha. Kanaaf ragaa dhufan bifa salphaa ta'een akka isin galchitan amma isin agarsiisa. Kanaaf abdiin qaba bifa salphaadhaan komplikeet bifa hin taaneen akkan isin galu abdiin qaba. Kanaaf bifa kamiin seennaa asirratti maal goonaa bakki nuti daataa keenya itti galfannu sun asirratti miti fuula yookaan windoo mul'atu kanarratti miti. Windoo kan biraa egzeelii kan biraa bananna. Egzeelii kan biraa kana banachuuf sintaaksii fayyadamna jechaadha. Asirratti wanta cimaa gadi fageenyaan isin agarsiisuu barbaadu hojii kana waggaa hojjennu sooftiweeriin istaataa jedhamu kuni fakkeenyaaf SPSS irraa wanti guddaan ijoonni adda isa godhu SPSS'n maanuwaalii keessumaa meenuu isaa keessa seennee wantoota nu barbaachisan sana kilik tuttuquudhaan kan hojjennudha. Tuttuqaadhaan wantoota barbaannu sana fakkeenyaaf statistics jedha iddoo kanatti. Bifa tuttuqaa kan SPSS irra jiru statistics jedha. Appilikeeshiniidha jarri kun hundi isaaniiyyuu. Appilikeeshiniiwwan adda addaa kana bifa tuttuqaatiin finnee wanta barbaannu kan hojjennu jechaadha. Kanaaf wanti SPSS irraa adda isa godhu sooftiweeriin kun sintaaksii fayyadamna. Sintaaksii malees immoo bifa SPSS sanaan kallattiidhaan tuttuqaadhaan isin hojjenna. Kanaaf karaa lama fayyadamuu dandeenya jechaadha. Garuu inni salphaan yeroo baay'ee kan nama salphatuu fi kan namatti tolu koomaandii utuu fayyadamneedha jechaadha. Koomaandii kana immoo kallattii garaagaraatiin argachuu dandeenya, ofii keenya diiveloop illee gochuu dandeenya jechaadha. Kanaaf amma kan isin agarsiisu SPSS irraa bifa adda ta'een akkamittiin daataa keenya tempileetii keenya define goonee istaataa irratti daataa keenya akkamittiin galchuu dandeenya kan jedhu sana isin agarsiisa. Kanaaf akka isin hordofaa jirtan ammas abdiin qaba. Kanaaf asirratti isin jalqabuuf bifa sintaaksiidhaan koomaandii keenya irratti waggaa barreessinu jechuudha. Amma asirratti maalin argachuuf deemaa jira? Bakka itti daataa koo tempileetii kweessinerii galchi daataa koo irratti galchuu jechuudha. Kanaaf maalan godha? Asitti edit jettuuni amma tuttuqaatu hin taane ofii kootiin sintaaksii mataa koo fayyadamaa jira jechuudha. Edit do jettuun asitti. Edit do jettuun. Edit do kana waggaa tuqxan dhiifama do edit. Do edit jettuun. Waggaa sana kana tuqxan wanta ta'e tokko display isinii godheera jechuudha. Excelii ta'e display isinii godheera. Iddoon kuni bakka itti duu faayilii keenya jechuun maali? Faayila nuti wanta hojjennu kana irratti rikardi godhachaa deemnu jechaadha. Kanaaf duu faayilii koo erga banadhe asitti jalqaba wanti nuyi gochuu qabnu duu faayilii keenya kana seef gochuu qabna. Seef goonee bakka gaarii bakka yaadan kaa'uu qabna. Ani amma deskitooppii irraan godhaa. Asitti maalin jedhaa? Duu faayil staataa
file stata from sorry stata tutorial jenne 22 akka yaadadhuuf iddoo kanatti siree desktop irratti jecha kanaaf yoo maal ta'e inni irraanfadhu jechaadha sana amma akkamittiin daataa keenya finnee akkamittiin sooftirii keenya kan irratti galchina kan jedhu hoggaan isinitti agarsiisu fakkeenyaaf ragaa kamiin fudhannu keessatti yeroo hundaa kan nuti dursinu ID kan jedhamu jira. ID kun lakkoofsa ittiin ragaa namoota irraa fudhanne sana ittiin adda baafnu jechaadha. Kanaaf namni nuti ragaa irraa fudhannu hundumtuu lakkoofsa mataa isaatiin koodii goonee lakkoofsa mataa isaatiin kenninaaf jechaadha. Maaliin nu fayyadani kun fakkeenyaaf ragaa keenya kana hoggaa ilaallu dogoggorri tokkos yoo jiraate sirreessuu yoo barbaanne lakkoofsa itti kennine kanaan deemnee wanta sana qindeessinaa ilaalla jechaadha. Kanaaf asirratti ID kana fakkeenyaaf akkanaa barreessuu yoo barbaade asii generate jettuun erga jettanii booda generate ID asirratti bifa gabaajeessa jennu sanaan barreessina jechaadha. Dheeressinee barreessinu maaliif hamma mataa isaa danda'e qaba barreeffama dheeraa nu fudhatu jechaadha. Akkuma space irratti gochaa turre sana bifa gabaajeedhaan barreessinaa generate ID jennee mallattoo wal qixaa tuqna iddoo kana. Mallattoo wal qixaa erga tuqneeti asitti point yookaan tuqaa tuqna asitti iddootti goona. Generate ID mallattoo wal qixaa dootti yoo goonu kana lakkoofsota scale kan jennu booda stata irratti spaces irratti nominaalii ordinaalii scale jennee wantoota haasofnu sanadha. Lakkoofsa scale yookaan lakkoofsa continuous ta'e hoggaa fayyadamnu wal qixa dootti inni bukkee darbinaa jechaadha. Isin agarsiisa booda. Generate erga jennee ID dha ammas generate ragaa questionnaire yookaan gaaffii keenya irra jiruun asirratti galchaa jira. Generate fakkeenyaaf namni kun ID isaa erga fudhanne amma qorannoon nuti goonu kun akka biyyaatti jennu akka biyyaatti hoggaa jennu immoo riijinii yookaan naannolee adda addaa irratti hojjenna. Kanaaf asitti naannoo namtichi kun keessatti argamu region generate region akkuma soolii sana wal qixa tuqaa jennee darbinaa jechaadha. Ammas gabbuunaa regioniidha eessatti immoo godina kam keessa kan jedhu ammas yeroo hundaa qorannoo kamiin keessatti iyyuu wanta dhaabbataadhaaf beekamaadha jechaadha kun. Kanaaf generate ammas jiin jenneellee gabaabsuu dandeenya jechaadha. Jiin maal goonaa zoonii yookaan immoo godina isa jennu sana jechaadha. Zoonii yookaan godina jennee kan barreessinu jechaadha. Zoon jennaa isas mallattoo wal qixaa tuqaa goonaa jechaadha. Ammas hin dhumnaa aanaa kamiin keessatti immoo argama. Namni nuyi ragaa irraa fudhannu kun maaliif nu fayyada? Specificationidha kun qorannoo kamiin keessatti iyyuu jalqaba wantoota adda baasuu qabnu jechaadha. Isa kana akka fakkeenyaatti isin agarsiisaa jiran. Ragaawwan garaagaraa bifa amma inni guddaan kan nuti beeku qabnu asirratti tooftaa yookaan foormulaan nuti ittiin adeemaa jiru kun maal fakkaata kan jedhu kan hubannaa isaa duwwaa argachuudha kan keessan wanti guddaa asirratti isinirraa eegama jechaadha. Kanaaf namni kun aanaa kamii keessatti argama? Aanaa yeroo baay'ee district yoo jenne district jennaani ammas wal qixa tuqaa jennaan. Aanaadhaa ammas ganda isaa beekuu qabna. Isas maal jenna jiin jennee ganda yeroo baay'ee kan ittiin barreessinu qabalee kan jedhamu kanaadha gandaadha qabalee jennaani. Kanaaf ammas mallattoo wal qixaa tuqaa jennaan. Achirra darbinee wanti nuyi gochuu qabnu namtichi ragaa irraa fudhachaa jirru kun eenyu maqaan isaa? Eenyu namichi kun kan jedhuu fi ammas jiin jennaani as keessatti wanti jala muree isin agarsiisu maqaa gaafa jedhamu bifa lakkoofsaatu hin taane bifa barreeffamaati. Sooftiweerii kana keessatti string fi numeerik kan jedhamu jira. Numeerikiin lakkoofsa hoggaa ta'u stringiin immoo bifa barreeffamaati. Kanaaf kan maqaa namaa yookaan bifa barreeffamaatiin wanta dhufu kana barreessuu fi wanti nuyi jennee generate jennee itti fufnee immoo bifa barreeffamaa waan ta'eef kana hoggaan booda barreessu lakkoofsatu hin taane bifa barreeffamaatiin naa kaa'i jennee kan itti himnu string jechuukooti size lakkoofsa tokko jechuun size jechuudha. Saayiziin barreeffama kootii dheeraadha moo gabaabaadha wanta jedhu isa murteessuudhaaf size string str1 kan jettu kun jechaadha.
Isee kanarratti sirriitti akkasiin qabattan barbaada. Kana booda irraacha buttuuni asirratti name gabaabsine jechaadha. Name jettanii asitti name of the household head. Yeroo baay'ee akkuma beekamu ragaan baay'inaan kan fudhatamu ragaan qorannoo tokko nama umuriin isaa waggaa 18 oliitiif gara caalu immoo qorannoo keenya sana keessatti fakkeenyaaf qorannoon keenya waa'ee qonnaa yoo ta'e waa'ee qonnaa sana irra caalaa kan hojjetu eenyu kan ta'u kan jedhu itti yaadneeti jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee household head kan jedhamu kun abbaa warraa kan maatii sana bulchu hojii qonnaa sana irratti baay'inaan kan hirmaatu waan ta'eef household head jennee mallattoo waraabbii kan jennu kan nuti afaan Oromoo keessatti mallattoo waraabbii yookaan quotation mark kan jennu kana gooneetii bukkee dabala jechaadha. Kun maanni booda bifa barreeffamaatiin quotation markiin kun barreeffama agarsiisa jechaadha. Tuqaan maal agarsiisa numeerii yookaan wanta lakkoofsaan ta'u. Quotation yookaan immoo mallattoo waraabbii kun maal nu agarsiisa barreeffama ta'uusaa string kan jennu sana ta'uusaadha. Kana isin hubachiisuun barbaada. Kanarra dabarraa kana bifuma kanatti wantoota egaa asirratti gabaabsee kan isinitti himu istaata irratti bifa barreeffamaatiin bifa lakkoofsaatiin wantootuma galuudha. Kana alatti wanti haaraan wanti galu hin jiru. Kanaaf ragaa maakuma tokko hin ta'in maa dhibba tokko hin ta'in wantootuma amma isin agarsiise kana foormulaa ishee kana hordoftanii salphaatti gaaffii keessan kan daataa keessan fiddan sana irratti galchitan template kan jennu afaan qorannoo keessatti erga qindeeffannee booda kan daataa irratti galchinu bifuma generate kanaan deemtu jechaadha. Kana qofa miti. Generate ID jennee amma isa jalqaba irratti. ID maali? Sirriitti gabaajeedha kun. Gabaajeen immoo nama hundumaa ifa ta'uu qabu. Nama hundumaa ifa akka ta'uuf nama dubbisaa tokko akka ifa ta'utti ID kana sirriitti guunnee dubbisuu qabnaa jechaadha. Kana immoo waanni label gochuu qabna. Label akkuma space irratti keessumaa Dr. Amaanuel gara fageenyaa isin agarsiisaa ture. Label kan jedhu kana guutummaa wanta gabaajeedhaan keessa kana na agarsiisi jechaa jira. Kanaaf asitti yeroo baay'ee istaataa hoggaa fayyadamnu mallattoolee akkasii fayyadamna wantoota hojjennu adda baafachuudhaaf label variables variables fayyadamne kana label nu godhii guutuu godhiitii nu barreessi namoonni kan biraanis hubatanii kan jedhudha. Kanaaf tokkoon wantoota generate goone sana guutummaa isaa barreessina gaama. Akkamitti isa immoo label jennaani var jennaan asitti label var variable jechuudha. Variable isa kam? ID kan jettu jirti. Gabaajeedhaan kan gara walitti barreessine isa. Isatti guutuu goone barreessina. Variable ID jettu kana guutuu godhii naa barreessi gaafa jettanii akka gootanii mallattoo waraabbii sana fidaniitu amma guutuu isaa barreessina gaala. Maal jenna? Identity number of the respondents yoo jenne lakkoofsa adda baastuu namticha ragaa nuu kenne sana afaan keenyaan gabaabsinee barreessinu jechuudha. Isa kana gooneerra. var label var ID kan jettu sana guutummaa isaa barreessine jechaadha. Itti aanee region jira. Isa kana akka goone ammas label var jenne maalirra inni lammaffaarra jiru region jira. Region kana maal region maal jechuudha? Region kana jechuun immoo region of the respondents. Namoonni gaaffii keenya nu deebisan kun ragaa irraa fudhanne kun naannoo isa kam keessa jiru kan jedhu adda nu baasuudhaaf jechaadha. Kan hunda barreessuun nu gaafatu kana asumarraa koppii goone wantoota generate goone sana jijjiiraa bifa salphaa ta'eedhaan ariitiidhaan dafnee hojjechuu dandeenya jechaadha. Region kan jedhu sana fuunee iddoo kana maal bakka buufnaa region itti aanee kan jiru zone jenneerra. Zone yookaan godina kan jennu sana. Asumatti salphaatti jijjiiraa dhufnaa jechaadha. Yeroo keenya salphifachuuf zone of the respondents godina kam keessatti immoo argama kan jedhu sana. Ammas ariitiidhaan maal goona isuma pesti goone sana zoonii yookaan immoo godina itti aanee kan jiru aanaa. Asirratti district jennee kan barreeffamne kana jechaadha. Districtii eenyu? Aanaa eenyu? Aanaa namni nuti gaaffii irraa fudhannu keessatti argama. Dabalatoo aanaa qofatu hin taane sirriitti beekuu qabna.
ganda isaa. Kanaaf ganda isaa keessa ganda kamii keessatti argama kan jedhu isaa isas barreessuu qabna jechaadha. Ganda isaa qabaleen keessatti argamu kan jechuudha. Dabalataa ammas immoo maqaan namicha kanaa immoo eenyu kan jedhu sana maqaan namicha sanaa asirratti kunoo gabaa jiraan neem haasool jenneerra. Nama hundumaaf hin galu kan neem haasool jennee gabaa jiraan kaa'uu qofatu hin taane guutuu isaa barreessuu qabna. Waggaa barreessinu as keessatti maal gochuu qabna? Guutuu waggaa barreessinu name of the respondent maqaa namticha ragaa irraa fudhannu kana. Ammas foormulaan kun vaaraabilii hojjennu qorannoo keenya keessatti kan biraan bifuma kanaatiin bifa salphaa ta'een qindeessuu dandeenya jechaadha. Erga kana goonee maal ta'uu qaba kan jedhuun isteeppii itti aanu immoo siin agarsiisa. Garuu ammaaf isa kana erga ka goonee raawwannee aluma tokkicha wal faana select akka kanattiin gurraachisnee gara olii kana dhufna. As waggaa dhufnu SQT selection kan jettu jirti. Kana jechuun maal waggaa dhufnu salphaatti gara sooftiweerii istaataa keenya sanatti dhaqi nu dabarsiitii nuu kaayii kan jedhudha. Kanaaf ishee kana aluma tokkicha gaafan tokko tuqee kallattiidhaan gara kana gaafa asitti nu galchee jira. Kunoo wantoota achitti define goon hundumaa galchee jira. Wanti nuti beekachuu qabnu yeroo tokko amma asirratti gene string 1 name of the household kan jennu jira. Amma diimaa godhee agarsiiseera. Kana jechuun dogoggora wayii jira jechaadha. Kanaaf irra deebinee waggaa isa ilaallu maayin rakkosaa kan jedhu gene string size 1 isa booda name jennee waggaa kana asitti waggaa barreessinu iddoo kanatti kan irraanfanne isa kana irra deebinee waggaa keessatti goonu deebinee gaafa ilaallu bifa kanaatiin jechaadha. Amma maalni dogoggoroonni kun hin mul'atu. Amma argitanii bifa salphaadhaan nu galee jira jechaadha. Kanaaf dogoggoranii irra deebinee ilaaluun faayidaa guddaa qabaadha. Yeroo hundaa mallattoo wal qixaa irraanfachuu hin qabnu. Sababa irraanfannee diimaa nutti agarsiisa. Isinis sirriitti hordoftanii bifa kanaan akkasiin fayyadamtanidha. Amma nu galeera jechaadha. Inni kun maal gabaajeen salphaatti sooftiweerii isaa irra nu dhaqeera. Amma guutuu isaa nu godhuu jennu ammas asitti isa kana aluma tokkicha wal faana feeltuu ammas SQT na godhettu. SQT gaafa gootan maal godhanii sooftiweerii sanatti nu fudhateera. Guutummaatti dhaqee wantoota gabaajee ta'e sana nu barreessee jira jechaadha. Ilaaluu dandeessu. Amma kana gaafa ilaalu asitti guutummaa isaa maayin gabaajeen kun gaafa jettan asitti gaafa ilaallu name of the respondent maqaa namticha ragaa irraa fudhanne sanaatti jedhee nutti agarsiiseera jechaadha. Wanti kun amma bifa salphaa ta'een akkasiin hubachaa jirtan abdiin qaba baay'ee. Amma immoo deebinee SPSS irratti Dr. Amaanuel kan isin agarsiisaa jiran tureera. Fakkeenyaaf riijinii jenneerra. Riijiniin kun yookaan naannoon kun qorannoon kun akka biyyaatti qorannoo hojjetamu jennee jalqaba isin taasifneerra. Riijiniin kun Oromiyaa, Kibba, dabalatee naannoo Sidaamaa fi fakkeenyaaf naannoo Tigraay na fudhannu naannolee kana irratti qorannoo goone haa jennu. Kanaaf akkamittiin naannota kana immoo define goone achi keessa galchinaa. Yeroo jennu amma maanni levelii kana immoo define goonan. Akkuma isiniin jedhe waggaa sooftiweerii adda addaa kana fayyadamaa deemtan mallattoolee kana akka wantoota hojjetaa deemnu kan adda isinii babaasaniif akka kanattiin hawwachaa deemtu. Level define jennee akka kanattiin mallattoo kanaan waan hojjechaa deemne tooraan akka nu deemu goonachaa. Asirratti level define kan goonu riijiniidhaa fi zoonii diistiriktii qabalee gochuu dandeenya. Sababiin isaa riijinii biyyattii keessa jiran irratti hojjennu zoonii biyyattii keessa riijinii jiran hundumaa keessa jiran irratti hojjennu waan select goonee filannee muraasa irratti waan hojjennu jara kana immoo bifa salphaa ta'een akkamittiin kana keessa galchuu akka qabnu ammas ni agarsiisa. Kanaaf fakkeenyaaf riijinii irraa yookaan level jennaanii define naa godhii jettu. Level define riijiniidha waan ta'eef region jenneetu lakkoofsa tokko goona
Ammas sila jalqaba quotation mark kan jenne sana mallattoo rabbii akka bannaa fi tokkoffaa qorannoo kun kan gochaa jirru Oromiyaa keessattidha. Hin cufnu quotation markiidhaan. Innumtuu waggaa sirrii ta'u bifa kana nu agarsiisaa deemaa jecha diima kan jedhamu kan nu agarsiisaa deemaa jecha. Lakkoofsa 2 jennee akkuma isiniin jedhe qorannoon keenya kun naannoo Sidaamaa irratti hojjenna yoo ta'e quotation keessa galchina akkasii. 3 jennee naannoo uummattoota kibbaadha. Quotation keenya barannaa SNPPR kan jedhu kan goone quotation goona. 4 rijinii 4 irratti hojjenna jenne waan ta'eef asitti quotation ilaannee fi fakkeenyaaf naannoo Tigraay jennee quotation keessa galfanna jechuudha. Isa kana maayinni SPSS irratti value label kan jennu tokko jennee Oromiyaa jennee 2 jennee Sidaamaa jennee aadi gochaa nuu deemi kan jennee SPSS irratti Dr. Amaanoo isin agarsiisaa ture. Isa kana immoo bifa kanaan immoo kana fakkaata jennee amma isin agarsiisudha jechuudha. Erga isa kana jennee aadi sana jechuun aadi isa achirratti jechaa turre SPSS irratti label values jenna maaloodhaani region namti ra'ee region asitti region jennee asitti kunoo label define region kan jenne kana regionidha waan ta'eef asitti variable kan biraallee fayyadamuu dandeenya. Garuu regionidha waan ta'eef region jennee iddoo kanatti bifa kanaatiin qindeessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf label values region gaafa jennu asitti ammas akkuma warra silaasan gurraachessinee hoggaa gurraachessuun asii left click goonaa hunduma isaarra achi as gaafa arginu inni ofuma isaatiin gurraachaa kana hin beeknee hundumtuu hin beekne kadhee nana biladha. Ammas execute jennaan asitti. Execute na godhi jennaan. Execute gaafa goonu kallattiidhaan dhufna iddoo kana. Hoggaa dhufnu yoo argitan kunoo asitti utuu sirrii hin taanetii bifa diimaadhaan nu agarsiiseera. Amma bifa haala sirriidhaan galeera jechaadha. Kanaaf wantoota achirra galchine sana wantoota Excel irra godhane sana kan nu agarsiisuuf edit jennee dhandhee hogganan ilaa kun asirratti hunda isaa galfanneera. ID, regionii, zoonii, distriktii, ganda, maqaa namoota daataa irraa fudhanne sana. Amma regionii haa tuqnu iddoo kana. Asii tuqxanii kallattiidhaan dhuftanii naannoo kana value label kan jedhamu tuqxuun. Hoggaa tuqxan tuqaan sadii nu agarsiisti kunoo. Tuqaa sadiin kun maal nu agarsiisti wantoonni amma nuyi define goone sun dhuguma galanii rumuu hin galle kan jedhan sana adda baasuudha. Hoggaa tuqnu kunoo asii nu agarsiisaa jira. Regionii jedha. Regionii kana mallattoo iddoo kana hoggaa tuqxan akkuma sila isinitti hime Oromiyaa, Sidaamaa, SNPPR, Tigraay jedhee nu galeera bifa sirriidhaan jechuudha. Kan nu akkuma godina isinitti agarsiisa. Godina isinitti agarsiiseen daataa keenya galchuutti deema. Godina isinitti agarsiisu as dhufneetu bifa salphaa ta'een ammas koppii goonee jechuudha. Ganaa rakkachuutu hin barbaachisin. Koppii goonaa asitti paste gootanii label define fakkeenyaaf naannoo kanatti maaliin jechuu danda'a? Godina jedhamu fakkeenyaaf rakkoo hin qabu. Godina jedhama. Godina kana tokkoffaa qorannoon kun fakkeenyaaf tokkoffaa godina Jimmaa keessatti hojjenna. Naannoo Sidaamaa keessaa naannoo Ergaalem haa fudhannu fakkeenyaaf. Ergaalem keessatti hojjenna jennu naannoo uummattoota kibbaa keessaa immoo asuma godina Kafaa keessatti hojjenna jennu. Tigraay keessatti immoo West Tigraay fakkeenyaaf naannoo West Tigraay keessatti godina West Tigraay jedhamu keessatti hojjenne haa jennu. Bifa kanaan barreeffanneerra asitti label values region jennee godina ishee kana asitti zoonii value kana define godhe jechaa jira waan ta'eef zone jennee zoonii kana maaliin ni define godhe asitti godina jenneerra asitti zoonii gochuu hin dandeessu. Inni kun dhiibbaa uumamu rakkoon qabu qorannoo keenya irrattis dhiibbaa tokkollee waan fiduu qabu. Label define godina jennee kunoo godina irratti hojjennu label values zone jennee akkuma space irraa akkuma yaada isinii kennu amma isa kana gurraacheffattu. Gurraachessanii asitti execute jettuun. Execute jennee kallattiidhaan soofteerii keenya bira gaafa dhannu ilaa kun kanattiin nu galcheera edit jennee
kan ilaalla. Zoonii ilaalame asii. Hoggaa ilaalame tuttu. Hoggaachi tuqxan asii aktiivii ta'a. Vaaluus jedhee godina jedhe laafuun rakkoon qabu. Zoonittis deebinuu hin dandeenya. Kanaaf tuqaa sadii kana tuqnee hoggaa dhufnu kunoo riijinii godina jedhee ofuma isaatiin hoggaa kana tuqnee ilaallu sirriitti nu galuu isaa kun Jimmaa godina Jimmaa keessa Yirgaalem Kafaa West Tigraay kan jedhu kan riijinoota arfan irratti qorannoo keenya bakka itti goonuu jechuudha. Akkuma Oromiyaa keessa Jimmaadha, Sidaamaa keessa Yirgaalem, SNPPR keessa naannoo godina Kafaa, Tigraay keessa West Tigraay jenneerra bifa salphaadhaan kana gooneerra jechaadha. Kanaaf egaa kun bifa kana erga galee booda daataa an bifa hardi koppiitiin waraqaa koo piriinti godhee dhaqee walitti qabadhee dhufe namoota irraa walitti qabadhee dhufe akkamittiin galchina kan jedhu fakkeenyaaf nama 100 yoo ta'e ID tokkorraa kana miti tokkorraa kana namicha jalqaba ID isaa lakkoofsa tokko jennee gashinaa bakki nuti hojjennu naannoo Oromiyaa yoo ta'e Oromiyaa lakkoofsa tokkoon koodii gooneera silaa lakkoofsa tokkoon kennaaf. Lakkoofsa tokko gaafan godhu ofuma isaatiin maal jechaa deemaa na agarsiisaa deemaa Oromiyaa agarsiiseera. Godina kam namichi kun Oromiyaa keessa? Fakkeenyaaf godinni irratti hojjenne sadha godina Jimmaa lakkoofsa tokko gooneera. Gaafa goonu Jimmaa ofuma isaatiin nu agarsiisaa deema. Distriktii yookaan aanaas immoo bifuma kanaan koodii gochuu hin dandeenya. Haa ta'u fakkeenyaaf saqqaa aanaa saqqaa irratti hojjenne jennu saqqaa bifa kanaan nu kaa'a. Asirratti maaliin mallattoo adda addaa agarsiise kan jedhu kan ifa siinii godha rakkoon qabu inni saqqaadhaa fakkeenyaaf ganda ofillee daawwee fakkeenya ofillee daawwee ganda jedhamu gandi kun illee deedoo keessatti yoo argame iyyuu ofillee daawwee jennee fudhannu ofillee daawwee jenneerra asirratti bifa inni agarsiisaa deemu isinis ilaalaa deema maayini kan jedhu gaafii isiitaa ifan isinii godhaa jechaadha. Namichi ragaarraa fudhanne kun Abbaa Jihaad Abbaa Duraa yoo jenne bifa kanaan ragaa Abbaa Jihaad Abbaa Duraarraa ragaa qorannoo keenya guutummaa fudhannu bifa kanaan Excelii kanarratti hanga xumuraatti guunnee deemnee kan namicha tokko ID tokko jennee ragaarraa fudhanne kan asirratti guuttannee erga kan isaanii xumurree booda namicha lammaffaa irra dhufu. Namicha lammaffaa ID lammaffaa laannaaf. Innoo fakkeenyaaf eessatti naannoo lakkoofsa lamaarratti naannoo Sidaamaa. Naannoo Sidaamaa keessaa eessarratti Yirgaalem irra. Namichi kun bakka isaan jiraatan ragaan qorannoo keenyaa kun. Yirgaalem keessaa fakkeenyaaf aanaa tokko yoo fudhanne maala jennu Kochoree aanaa jedhamu irratti yoo hojjenne ganduma fakkeenyaaf ganda beekaa jedhamu irratti yoo goone namtichi irraa fudhanne kun fakkeenyaaf maqaan isaanii obbo Raggaasaa Didaa yoo jenne akkanattiin hin fudhannaa. Kanaaf erga kan isaaniis ragaa gaaffii keenya jiru kweessinerii kan jennu sana irra jiru guutummaatti achi baafne kan isaanii finneetii addeebinee namicha sadaffaa Oromiyaa keessa ta'uu danda'a, Sidaama keessa ta'uu danda'a, uummattoota kibbaa ta'uu danda'a, Tigraay naannolee nuti hojjenne sana keessa warroota jiran akkasatti guunnachaadha. Kanaaf inni kun hamma nama 100 fudhanna isinii jedheera. Kan nama 100 kun hamma ID 100tti gad bu'a. Ragaa kana erga fudhanneetii gara kan biraatti ceena jechaadha. Haa ta'u malee asirraa wanti mul'ataa jiru jira. Inni kun ID'n kun fakkeenyaaf gurraacha agarsiisa kan nuti guunne sun. Asirratti immoo bifa cuquliisaa bifa akka samii kan nutti agarsiisaa jiru jira. Keessumaa riijiniidhaa fi zoonii irratti barreeffamni. Gara kanatti immoo bifa diimaa sunti bildiimaa kan jedhamu nutti agarsiisaa jira. Maal inni jirri kuni kan jedhu inni kuni bifa lakkoofsaa numeerik ta'uusaa bifa lakkoofsaa ta'uusaa iskeel kan jennee ispeesii irra taasisuun yoggaa ta'u gurraacha nu agarsiisa. Riijiniidhaa fi zoonii yookaan immoo naannoodhaa fi godina irratti immoo bifa cuquliisatti deemu bifa samii fakkaatu kan nu agarsiisu kuni noomineet kan goone noominaal kan jennu sana. Noominaaltiin kun maal fakkeenyaaf lakkoofsatti ilaannee koodii kan godhannu. Riijinii yookaan naannolee jira jenneerra. Naannolee sana tokko jennee Oromiyaa jenneen, lama jennee Sidaamaa jenneen. Hoggaa akkas kooditti kun maal nu godhanni kun noominaali ta'uu sana agarsiisaa jechaadha. Bifa barreeffamaa hoggaa ta'uun
bifa barreeffamaa waggaa ta'u immoo bifa bildiima diimaa sun bildiima kan jedhamu kan nu agarsiisaa deema. Inni kun wanti kun bakka sirrii ta'uusaa bifa gaariidhaan deemaa jiraachuusaa kan nu agarsiisu jechuudha. Kanaaf ragaan nuti fudhannu kun ragaa qorannoowwan garaagaraa ta'uu danda'a. Taayitiliitti ilaallee mul'atu asirratti kanarratti. Qorannoowwan garaagaraa ta'uu danda'a. Moodeloota garaagaraa kan ofitti fidu kan ofitti afeeru ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ragaa kana hundumaa erga fudhannee wanti nu gochaa deemnu yeroo hundumaa inni ishee kana kun ol kaa'uu seefnaa godhaa deemi. Sababiin isaa ibsaan baduu danda'a. Sababii tokko uumamuu danda'a. Akka inni biraan bannee seef godhi eessa bakka naaf ta'u bakka naaf mijatu. Fakkeenyaaf anaaf deskitooppii irra kan jedhamu naaf mijataa. Deskitooppii irra kana bifa salphaa ta'een fakkeenyaaf maqaa kootiin yookaan maqaa Dr. Amaanu'eliin fakkeenyaaf seebiiwwan gochuu barbaade Dr. Amaanu'el Staataa tuutooriyaal jennee afaan Oromoo yoo jenne kana bifa salphaadhaan yeroo kan biraatti argachuu hin danda'amu. Seefnaa ollaa kaayee yeroo asii barreeffamu mallattoo kana galchinaan jechaa jira. Asii isa kana yoo itti fuudhe deskitooppii irra naa kaa'in jedhee naa kaa'eera. Egaa ragaa keessan walitti qabdanii piroopozaala qindeessitanii haala baay'ee keessa dabarsitanii fiddanii koompitaritti galchitanii sooftiweerii keessan irra godhataniitu. Maaltu taana? Kan jedhu akkuma piroopozaala keessan irra gootan waggaa piroopozaala barreessitan adeemsa mataasaa qaba. Daataa kollekshinii jira. Waan baay'ee gootu isa booda daataa anaalisii erga gootanii meetodii daataa anaalisii meetodii daataa kollekshinii wantoonni adda addaa jiru. Sooftiweeriitti galchinu jennee barreessina asirratti. Amma sana hundumaa meetodii daataa kollekshinii meetodoloojii keessaa dhufnee daataa sooftiweerii staataa 14 staataa 14 irratti kunoo galchineerraa isa booddee immoo piroopozaala keessa irra yeroo hundaa kan jiru qorannoo kamii keessa irra kan jiru daataa anaalisis kan jedhamu jira. Daataa anaalisis jedhamee meetodii daataa anaalisisiin immoo jira achi keessatti. Kanaaf daataa keenya galchineerraa kan nuuf maal anaalisisiidha. Kanaaf wanti guddaan asirratti goonu har'a kana bifa kanaan isin agarsiisnee haala salphaa ta'een sooftiweerii kanatti daataa fidanii akka galchitanii fi sooftiweerii kana wajjin akkasiin wal bartan bifa gabaabaadhaan goonee daataa keenya seef goonee geenyeerra. Yeroo itti aanu irratti kan isiniif qabannee dhiyaanu daataa erga galchinee booda anaalisis goonaa. Yeroo anaalisis goonu maal fayyadamnaa? Moodela kamiin deemnaa? Kan jedhu moodeloota keessumaa yeroo ammaa kanatti impoortant ta'anii kallattii garaagaraatiin namoonni fayyadaman illee inbox nu godhanii utuu kana illee nuu fiddanii utuu kana illee nuu dursitan kan jettan jira. Isa sana bifa salphaa ta'een finnee isin agarsiifna. Kanaaf yeroo itti aanutti moodeloota baay'ee murteessoo ta'an kanneen akka moodeloota impaaktiidhaan hojjennu kan prospoonsii iskoor maachiin kan jedhamu kan Dr. Amaanu'el jalqabee jiran indoojinees switching regressionii fi kanneen garaagaraa qabannee isin dhiyaanna. Kanaaf sagantaa koo irraa asirratti yoon xumure gaarii natti fakkaata. Irra deebitanii sheer waliin gochuudhaan, laayik gochuudhaan, sabskiraayib gochuudhaan illee wantoota haaraa yeroo yerootti baamu akkasiin affeeramaa deemtan abdii nan qabaa. Kana jechaa viidiyoo babbareedaa hojjennu yeroo ta'an hojjennuun haga walitti deebinutti ani kan jechuu barbaadu nagaa waaqayyootiin nuu turaa biyya nagaa keessa taa'aa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa.